maal gochuu qaba namni tokko hajjii seeraan hajjuudhaaf barachuu qaba. Waa'ee hajjii sanii kanaaf barachuu qabdanidha. barachuu qab dubbisuu qabdanidha. shaa'ireen islaamaa illee maal jedha? اقرأ التاريخ إذ فيه عبر ضل قوم ليس يدرون الخبر جد بردو جد بردو نمني تاريخ ينبين ننجلتا جد نمني تاريخ ينبين ننجلتا of course أكم ينجلتا سينو ما نبي محمد كان جلساني ستي من نبي محمد نما قال نما أجيس نما دبرسا نما لفر رافت يوسين جدا يوسينا ينبيكنا تجلت تجو يوسينا بيتو ردي قوت لك جد سينا بيتو سني ردي قوت ردي قوت شوف مال قوت شو قبدا برد شو قبدا شكوكان وكمان أكيد إمام الشافعي علم قد ور مذهبا كيسا نمتوك سنين نساء رسول الدبيت عليه الصلاة والسلام سنين رسول الدبيت كان فمال جدي تعلم ما استطعت تكون أميرا ولا تكن جاهلا تبقى أسيرا هكذا ديت برد أميرة تاتي هقنا نمني برد هقنا أبرد جدي ولا تكن جاهلا تبقى أسيرا ولا لا هنتين بوجي أما تاتي أفتاجد بوجي أما يجون كنمني قرب أرجي مسوا كان فوندي يجوب قو قتيتي بردي أولدابتي همت نمني وان توكو خربين اللي سبرسي زيو ردي أبسيط نمني كل أبدا يبلو عالم يبلو فقيه يبلو محدث يبلو كتابة كما ميغا بريز يبلو كتابة ميغا tokko naaf mijaa jedhanii varsii tokko fudhatanii varsii isa kan kasiif mijoorisitti fakkaate dhiisuun hin danda'amu. Dhugaa jiru hundaadha. Gara musliimaas dhufaa jira. Kanaafi aboo isatu kenneefi aboo isa kenne kanaafi waa hunda samii irratti lafa irratti illee Iyesuus kanaaf kenne. Isaawwan kaan malaikaafis ta'e nabiyoota mucaa kiyyan jenne waan gooftaan jedhe waan qabatan baabilii keessa jiru. Baabiliin sirrii miti wanna biraat. Kanaafi yaada akkanaatitu jira. Isa hunda yoo yeroon sigaa jedhe tiksi hundayyuu baasuu danda'a. Garuu Waaqayyo tokkicha bakka warri kiristaanaa dhibbaa oltu jiran warri kiristaanaa bakka isaan fidanii sadi jedhu naaf hin galu. Kanaa jira dhugaan jiru. Karaa gaafii biraan gaafa dhiifama sitti baay'isa. Kanaafuu ammallee abbaanis ati akka fakkeenyaaf yoo abbaan aangoo qabaate ilmi isaa aangoo qaba jettee fakkeenya fudhattee dhumarratti ammoo abbaanis waaqa ilmis waaqa itti dabalte gaa ilma sun jibbite namni ilma dabala morraa hir'isna. Isaa gaditti aangoo kennuuf malee akka Musee akka uummata Israa'el akka baasu aangoo kenneef isaaf aangoo kenne malee isaan wal qixxaa miti. Kanoo wal caalan. Bar aangoo fi waaqummaan garaagaraa aangoo waan biraati waaqummaan waan biraati waaqummaan takkitti waaqa abbaa qofa ittee dubbattee jirta bar aangoo kenneefi jira dhugaadha aangoo garaagaraa kenneefi jira. Gara yaada keetiitti deebi gara gaaffii biraa na gaafadhu shuu isin kirkirii sitti. Oke kana dhiisnee jirra jechuu gaaffii. Obboleessa kiyya gara yaada keetiitti. Rakko gara gaaffii itti aanu dabarra. Oke gaaffiin itti aanu waaqni hin du'amu hin du'u. Hindu. Kanaafuu Yesuus waaqaa miti jechuudha baabatti amma. Ilma isaatu malee waaqaa miti. Ilma isaatu waan baaybiliin jedhu dhiifama abbaa kiyya. Ilma isaa ka jedhu waan baaybiliin jedhu qaba. Okay, ilmatu du'e malee waaqni abbaan hin duune jechuudha waaqni. Inni foon hin jira. Okay, ka du'e ilmi kunoo waaqaa miti. Ilma waaqaati. Ilma waaqaati malee waaqaa miti. No, ilma waaqaa jechuun ilaamaa sitti fakkaate. Molokotii kana kenneefii jira ammaan tana achi booda kenneefii mirga isaa jira jedha ibroota keessa mirga abbaa jira firdiif deebi'eetiin dhufa bakka waan barsiise kana sirri jabeessaa tura wal jajjabeessaa waan isin barsiise kana dhuma irratti murtiidhaaf hin dhufa bakka lafa kanatti faraduuf aboo isaaf kenne gooftaan waaqni inni guddaan. Sun dhugaadha san sii fudhannee jirra amma gabaabatti wanni barbaannu ilmi isaa kunoo ka du'e kun waaqaa mitiidha amma gaafiin. Jechuun isaa gaditti isa gooftaa gadi ka ilma isaa jechuun fuudheeti akka seera warra lafaa kanaa fuudheeti niitii godhatee niitii irraa dhale jechuu miti. Hafuuraan isa uume fedhiidhaan waa hunda godhuu gatii danda'uuf akka ilmaatitti akka Musee fa'a nabii Yuusuf godhuu sun taane akka ilmaatitti ilaala kun fedhii gooftaatiin beenu waan matsaafni jedhu ka akka ilmaatitti isa laala akkaataa Yesuus dhalate irraa gara rakkina hin qabnu nuyi akkaataa dhalate irraa amma nu barbaannu garuu ilmi isaa kun ilmi waaqayyoo kun garuu amma waaqaa miti jechuudha. Maal jedhan waaqni hin du'u yoo jenne waaqni abbaan hin du'u isa qofatu gooftaa jennee walii gallee ilma isaa taa jedhu ilma malee abbaa miti jennee
ilma isaa ilmi isaa kun waaqama waaqaa miti amma gaafiin bakka tana amma bakki oyi obboleessa kiyya waa tokko irra walii haa gallu isaa gaditti taayitaa guddaatu itti kenname ka jedhu walii haa gallu deebinee gara gaafii biraatti walii gallee bar taayitaa hedduu qaba yesu taayitaan kennameef jira simormaan jiru bar taayitaan kennameef lafa qofa irratti utuun ta'in samii qofa rakkoon qabu samii irrattis gara fedhetti haa kennamu samii irrattis waaqa irratti dachii irrattis haa kennamu san waa'ee wasanii sii fudhadha rakkoon qabu amma garuu wanni bakka kanaa adda wanni bakka kanaa barbaannu waanni tokko siin jedhee obboleessa kiyya waan takka waaqni jiru isa kadu'e sun ilmatu du'e malee waaqni hin du'u waaqni tokkichuma jira walii gallee jirra amma wanni barbaannu amma gara ilmaa deemna hiikkaa ilmaatirra deemna amma ilma jechuu hiikkaan isaa maali amma kana qofa nu ibsama ilma jechuun maal si fakkaata akka baay'iliitiitti waan an jedhu obboleessa kiyya barsii baay'eetu jira barsiisa hunda dubbisuun yeroo nama jedha fudhata konseptiin isaa maali ilmi kun nabiyootaan garaagarummaa qaba sadarkaa olaanaa qaba si galee elo dhagaa jirra itti dubbatu sadarkaa olaanaa qaba fakkeenyaaf tiksi tokko yeroo kasi jalaan fudhanne isa sana sappoortii ka godhu tiksi tokko si dhiyeessuu danda'a obboleessa kiyya tiksi tokko si dhiyeessu yoo na heeyyamte si dhiyeessu yaa akka gaariitti gaarii isaa guutuu qabda bar okay bakka tiksi san si dhiyeessa waan inni jedhu waan baay'ee tiksi san si dhiyeessa saaraan callistu mutu godhu tiksi tokko jira maal jedha sitti fakkaata 8:17 roomaa 8:17 yoo deemnu in deema deema 8:17 amma roomaa 8:17 waan jedhu nuyi ijoollee waaqayyo erga taane warra waan hundumaa argatan in taana waan kana hundumaas waaqayyo bira in arganna kiristoosii wajjin erga dhiphanne isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin arganna kun waan Kiristoos argatu hundumaa yoo argatte maarree atis waan Kiristoos argatu hundaa yoo argatan maaltu Yesuusin adda nama godha amma kun ችግሪን ፈጠሩ ያስቲ Girbo, minuto rejerta. Girbo. Girbo. Okay, network sarah kasi. Angkatin kun Sara ma kita amma Sara daf chu jarra kaina Sara Okay Romeo ulgalchina nama wara chigiri muslima na fakkaate sin muslima kas na fakkaate warri mee keeyyanni kun chigiriin fexxaroo tankoota jala kanatti harkisan basa warra kiristaanaaf carraa kenna anqasiin kun baxaamin chigirii faxxare laala waan jedhee girboon reefuu aangoon lafa irrattis waaqa irrattis almaaf kennamee jedhee dhugaadha jalaa fudhannee jira sun rakkoon qabu aangoon kennamteeftummaa